jiraata bara baraan ulfame afaan hundumaa saba hundumaa nama hundumaa tolchifame inni jiraata bara baraan ulfame. Wow! Ajab kan nama jechisiisu. Akkam namatti tola. Fayyinni dhuunfaa keenya iyyuu gammachuu guddaa ture. Ammas eebba dabalataa yeroon sagalee Waaqayyootiin boqonnuuf qophaa'uun isaa akkam nama gammachiisa. Yesus Kristos bara baraan guftaadha. Sagaleen Waaqayyo guftaa yoo dubbatu akkas jedhi dubbata. Macaafa faarfannaa boqonnaa 44 lakkoofsa 8 nuyi guyyaa hundumaa si Waaqayyoon of in jajna maqaa keetiif bara hundumaa galata in galchina jedha. Shalom shalom shalom. Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Nagaa ishee nagaa furaa isiniif dhiyeessaa kan jirtu waldoota kiristaanaa online charchii keessaa sagalee Waaqayyoo akka gaariitti dubbachuudhaan fakkeenya gaarii kan qabdu waldaa humna Waaqayyo addunyaadha. Egaa maarree waldaan humna Waaqayyo addunyaa sagantaa galateeffannaa guddaa kabaja hundeeffama ishii waggaa 6ffaa qopheeffattee yeroo dhaloota kana gidduutti argamtu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Egaa maarree sagantaa galateeffannaa guddaa kana tokkummaadhaan waldaan humna Waaqayyo addunyaa fi waldaan ifa dhaloota addunyaalessaa tokkummaadhaan sagantaa galateeffannaa guddaa kana qopheeffatanii yoo dhaloota kana gidduutti argaman gammachuu guddaatu itti dhagahama. Egaa maarree waldaan humna Waaqayyo addunyaa haala ishiidhaaf mijatuu fi hin mijanne keessa taa'uudhaan dhugaa dubbii sagalee Waaqayyo lallabaa barsiisaa dhalootas duuka buutuu Kiristoos gochaa har'a immoo kabaja hundeeffama ishii waggaa 6ffaa yoo kabajittu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Wow! Guyyaa guddicha eegamaa jiru. Guyyaa eebbifamaadhaan namootaatti ciramu. Kan seenaan namaatti jijjiiramu. Kan ulfinni hoolichaatti ol kaafamu. Guyyaa abdiin eegamu. Guyyaa kanarraa tasumaafuun hin eeyyamamu. Egaa maarree eebba kana hirmaachuuf dhamaatii guddaa isinin gaafatu. Bakkuma jirtan teessanii Wi-Fi yookaan daataa keessan banachuu qofaan karaa toora miidiyaa hawaasaa keenyaan akkuma salphaatti hirmaattota eebbichaa ta'a. Egaa maarree waldaan keenya sababa sagantaan galateeffannaa guddaan waldaa kana keessatti qophaa'eef yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo gooftaa barbaaddachaa kadhachaa kan turtedha. Waaqayyos waldaa kana keessatti namoota biyya alaa fi biyya keessa taa'anii waldaa kana keessatti hirmaachaa turan irratti Waaqayyo eebba gurguddaadhaan isaan eebbiseera. Hidhaawwan seexanaa irraa bilisa ba'aniiru. Ba'aawwan gurguddaan irraa bu'ee aara galfataniiru. Hibboon jireenya isaanii hiikamee uffee jedhanii aara galfataniiru. Waaqa ba'aa ulfaataa mogolee nama buusu nurraa buuse. Gammachuu fi ililleedhaan nu burraaqsise. Waaqa amanamaa maarree biyya alaa fi biyya keessa teessanii bakka sagaleen kun itti dhaga'amu teessanii kan dhaggeeffatanii fi kan daawwattan dhukkuboota biyya lafaa kamiinuu qabamtanii kan jirtan hojjettanii dafqi keessanii fi eebbi jireenya keessanii kan qabame abdii kutattan hidhaa fi abaarsaan takaalamtanii wanjoo seexanaa jalatti barootaaf kan rakkattan walumaa galatti galaana yaadoof dhiphinaan liqimfamtanii kan furmaata dhabdan hundinuu amma dabareen kan keessanii hirmaattota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kanaa taatanii Waaqayyo kana hundumaatti bilisa isin ni baasa. Egaa maarree guyyoota kanatti tajaajiltoonni dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo qabatanii nu gidduutti kan argaman abbaa hafuuraa waldichaa kan ta'e nama Waaqayyoo Paaster Mitikuu hojjetaa wangeelaa Jirraa Raajii Tamasgeen Paaster Fayyee Paaster Dejinii Raajii Wandee Raajii Indaalee barsiisaa wangeelaa Olii Raajii Dibaabee faarfattuu Dureetti Raajii Eebbisee faarfattuu Dibooraa faarfattuu Turungoo faarfattuu Almaaz faarfattuu Dhibbee faarfattuu Jiituu
gaggeessituu waldaa jiituu gaggeessituu waldaa sumayyaa fi faarfattuu mul'uudha. Gamaarri guyyaan sagantaan keenya itti qophaa'e gaafa guyyaa 5 ji'a 2ffaa bara 2026dha. Egaa toorri bilbilaa keenya ida'uu 27 6421 5369 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii. Maarree poostera sagalee misiraachoo awudoo fi viidiyoodhaan kana malees faarfannaa karaa onlaayiniitiin hojjechiifachuu kan barbaaddan lakkoofsi bilbilaa keenya Duwwaa 920 13 8531 irratti nu argattu. Olii gadi dhufee tuulna kaase na jabeesse na dhaabe galataani na lallaba nan faarfadha calin jedhu kansaa naman ta'e isaanii. Olii gadi dhufee tuulna kaase na jabeesse na dhaabe galataani na lallaba nan faarfadha calin jedhu kansaa naman ta'e isaanii. Akka lallabuuf hiikee gadi na dhiise akka lallabuuf hiikee gadi na dhiise akka lallabuuf